Yoyyaa jenneerra egaa akkuma ol beellamne sa'a kenna eeggannee dhufnee jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa hawwiidhaan eeggachaa jirtan Inistituutiin Aartii Oromiyaa OBN waliin ta'uudhaan keessaniif dhiyeessu sagantaa jaalatamaa Hegeree Taalantidha. Hegeree Taalant bu'aa bahii kaleessaa humna keenyaa as galaa Hegeree keenyaa taasifannee aartii fi aartii irratti qofa xiyyeeffachuudhaan namoota dandeettii aartii qaban kamiyyuu sagaleedhaan taatummaadhaan shubbisa aadaatiin daansii ammayyaa fi dandeettii addaatiin dorgomsiisnee aartistoota ciccimoo Hegeree aartii keenyaaf abdii ta'an isiniif gumaachina. Kana malees dorgomtoota dhumarratti mo'ataniif badhaasni qarshii miliyoona 1,500 ol qophaa'ee jira. Eenyufaatu mo'atee badhaasa kana addaan qodata kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'aaf dorgomtoota ciccimoo marsaa tokkoffaa torbee jaafaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis akkuma baratametti sagantaa kennaan bashannanaa cimina qabnu nu jajjabeessaa hanqina qabnu nu qeeqaa nu waliin turaan affeerraa kenna. Sagantaa geggeessuudhaan an Muhabbaa Hussein isin waliin tura. Kana malees egaa YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Nu waliin tura. Hegeree Taalant waliin turtii gaarii. Oman taaneen jedhame. Tole. Harme. Dhugaa jette. Ani waan uffadhus waan nyaadhus hin dhabne. Ati garuu harme. Bonas gannas. Olii gadi fiittee anaan sadarkaa kanaan nageessistee jirta harme. Garuu keessa koo gubatee jira. Keessa koo gubate. Isa kanas yeroo hundaa irra deddeebi'een sitti himaa jira. Garuu harme hanga yoona natti himi. Harme abbaan koo eessa deeme? Abbaan koo bakka dhaqe beekta? Abbaan koo eessa deeme? Harme abbaan koo goota? Abbaan koo quuqama saba isaa hin jaallatu. Kanaaf abbaan koo goota. Utuu kana beekaniitu harmee koo xiqqaa guddaa quba kanatti qaban. Ilma abbaa hin qabne jedhanii quba natti qaban. Abbaan koo goota akkasiiti. Harmee koo anis abbaan koo jiraates jiraachuu baatus gumaasaa baasuun qabaan jedhe. Eeyyee gumaasaa deemeen baasan. Nagadhiis harmee koo nagadhiis hin jedhe. Maqaan keenyu? Addunyaa. Hamma ta'e kennaa taatummaa akka qabdu waan dhiyeessitee irraa hubachuu danda'eera. Fuulduraaf waan dhiyeessitu irratti sirriitti akka si hubannu akka si ilaallu nu bitachuu qabda. Si galee? Addunyaa uumamaani wanti ati qabdu tokko jira. Innis sagalee bareeda qabda. Sagaleen kee sirriitti dhaga'ama. Otoo sirriitti hojjettee otoo sirriitti qaama kee ispoortiinis yeroo tokko ispoortii hojjechuun aartii keessatti hin jira. Qaamni kee of gallakkisa sirriitti. Flexibil taata gaafa sirriitti ispoortii hojjettu kunis barbaachisaadha. Bareeda. Carraa gaarii siif haa ta'u. Hayyee Addunyaa. Akkuma humneechaan jee irraa jireessa kan hin jaaladhe toonii sagalee keeti. Sagaleen kun shaakallii gaarii yoo argate taatummaa sadarkaa xixiqqaa irratti argamu qofa osoo hin taane sagalee tiyaatirii guutuu hojjechuu danda'udha. Inni biraa gara fuulduraaf haalli waan ati fiddee dhuftu san sirriitti dura si amansiisuudha qaba. Si amansiiseeti achiin booda nu amansiisa waan ta'eef jechuudha. Dhuftee kallattiidhaan nutti waan yaaddeessan hin dubbatin. Dura miira san keessa ta'i. Miira san keessa gali. Nama abbaan isaa hin beekne ka ormii ilma abbaa hin qabne jedhuun
akkamta miira san keessa ta'e hin dubbatin gochaan nutti agarsiisedha wanni nuti barbaannu jechuudha. Kanaaf gara fuulduraaf hogguu dhuftu kana wal simsistee kana caala cimtee dhufuudha qabda. Ammaaf carraa gaariin siin jaa. Rakkoo bara wanni ati namoota barbaade. Eenyu sii manna? Namni siif birmata. Eenyutuyyuu sin himan. Ufis sin himan. Ati eenyu gattaateeti kun nama miileenaa ol qabeenyaan kan hurattu. Beelaan warri dureessaa lakkoofsaan hiikoo xinnoo baay'ee miti. Ati garuu nama miileena kan konkolaataa jala kuffistee achi yoo raffiste. Isaan kaawwaniif konkolaataa gurguddaa. Ani yoo akkana na gootu sittin dhagaamu xinnoollee lapheen baattuu ati nama namni garaas hin nyaatu. Haala ati na goote eenyu himata. Ammaan booda sin dhagawaan an ammaan booda tasuma sin dhagaw humna qaba. Nin carraaqa. Halootan ta'e waan ati na goote ila sittan garsiisa. Sittan garsiisa. Waan ati na goote sitti garsiisa. Ani bar qoy gaafsan sitti mul'isa. Eenyuun akka ta'e gaafsan sitti mul'isa. An eenyuun akka ta'e akkanatti kufee waan hafunan se'in gaaf tokko nama ta'a. Gaafsan ila dhugaa rabbii sitti mul'isa. Barati yoo namni mataa gadi qabatu mataa keessa quuta. Jaarsa guddaa jetteen saalfatta. Dhugaa rabbii waaqni iyyuu sii birmata yoo takka takka yoo laala garuu dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Ila yaa rakkoo nama miilee nameeqa keessaa dhumee dhiisi waan warra keenyaa dhiisi waan ganda keenyaa waan ati goote. Amma kuni dorgommiidha yaa obboleessa hayya. Dorgommiin immoo takka waan ati hojjechuu deemtu san sirriitti ati beeku qofa osoo hin ta'in nama si daawwatu san jira. Namni si daawwatu san immoo waanuma ati waltajjii kanarratti agarsiistu saniin si hubachuu qabaa jechuudha. Tokko namni ati dalaguu deemtu eenyu ni beektaa? Meenaa ibsi namni ati fiddee dhufte san fakkaattii san karaktara. Karakterri sun waan hin mul'anne an amma wanti an lolaanii wanni an dheekkamaanii jiru fakkeenyaaf konfliktii anaaf hiyyummaa anaaf rakkoo jidduu jirtu. Tana rakkoo xiiqiitti qabadheeti rakkoo tana injifachuudhaaf ammaan booda akka rakkoon dhageenye tanaan dura kana mootii akka ishee ga'u kanaan dura kana. Amma laal kana immoo gochaan kan nutti agarsiisuu qabdu himuudhaanii miti carraa gaariin siif hawwa. Ormi biyyaa bahe biyya ormaa jiru hin bokkisuu numa barooda hin bokkisuu numa barooda biyyarra bahanii biyya ormaa tafu
yaa rabbii maaf nu gootee qooda gahee jedhii mee nu baasi hooda yaa rabbii maaf nu gootee qooda gahee jedhii mee nu baasi hooda ormi biyyaa bahe biyya ormaa jiru hin bookkisuu numa barooda hin bookkisuu numa barooda biyyarra bahanii biyya ormaa tafu yaa rabbii maaf nu gootee qooda gahee jedhii mee nu baasi hooda yaa rabbii maaf nu gootee qooda gahee jedhii mee nu baasi hooda jiruun biyya ormaa maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudhaan achittu maal godhu yoom qananii feete rakkoo farkaan kennuutu si baase biyyaa anaanaanan yaalamitiya anaa nyaatu yaa komootiya anaanaanan yaa sabaakiya anaa nyaatu yaa komookiya boornaaf darba jettee lammii koo gaafa biyyaa baate jiruun abjuu taate saba koo rakkoon lakkuu taate qilleensi biyya ormaa maa kophaa si raasa murteessi murtii kee haja rabbi baasa ol ilaallaan samiidhaan samiin fagaata gad ilaallaan dachiidhaan dacheen ni jabaata dachee biyya ormaa isheen dhiyoo jirtu gara jabeettiidhaan mala namaan iltu namni biyyaa bahee maal qananii qaba biyya isaa yaadatee aadaan qalbii caba anaanaanan yaalammii kiyya anaa nyaatu yaa komoo kiyya anaanaanan yaa sabaa kiyya anaanaanan yaa komoo kiyya nu yaadadhu yaa rabbii tiyya nu yaadadhu yaa gooftaa kiyya. Iskeeliin itti kaatee sirrii miti. Innaa ol baatu yeedaloo lammaffaa irratti baay'ee si cinqaa ture. Iskeelii itti kaatu beekuu qabda. Gadi buustee ka'uu qabdaayyuu. Ka'umsa irratti rakkoo guddaatu jira jechuudha. Isa kana yoo sirreessite carraan yoo siif laatame iddoo gaarii geessa jedhee yaadane gama kooti. Gurra qabda baay'isa wayii. Galatoomne carraa gaarii. Tarkaanfadhee deemuudhaaf humna natti hanqate tarkaanfadhee deemuudhaaf humna na dadhabe na jalaan horiin armee anuu siif qaqqabee. Jibboodhu. Tarkaanfadhee deemuudhaaf humna na dadhabe tarkaanfadhee deemuudhaaf humna na dadhabe tarkaanfadhee deemuudhaaf humna na dadhabe na jalaa yaa dandeesse anuu siif qaqqabee icciitiin as ga'u koo humna kee kan nyaate icciitiin as ga'u koo humna kee kan nyaate icciitiin as ga'u koo humna kee kan nyaate. Meetti yaadi sirba kan biraa yaadi maalo? Icciitiin as ga'u koo humna kee kan nyaate icciitiin as ga'u koo humna kee kan nyaate icciitiin as ga'u koo humna kee kan nyaate akkamiin an dagaddaa isatti naaf taate deeggarsa biraan qabdu qofaa na guddiste deeggarsa biraan qabdu qofaa na guddiste deeggarsa biraan qabdu qofaa na guddiste akkamiin an dagaddaa ifat na mul'iste yoomiyyuun dagaddu holmaa kee yaadeesse yoomiyyuun dagaddu holmaa kee yaadeesse yoomiyyuun dagaddu holmaa kee yaadeesse bifa ijoollummaa kee anaaf laafa keesse akkamiin dagaddaa holmaa kee deesse koo waa'ee kee yoon kaase raafamaa keessi koo
ati duruu jirti armeetii naaf addaa taatee na guddiste iddoo haadha faabbaa. Nga Simbo sirbatti kana hojii waan baay'ee walii galtan natti fakkaatu. Ati maalirratti xiyyeeffataa jirta beektaa? Ergaa isaarratti. Sirbi immoo ergaa qofaa miti dhugumaa ergaanis barbaachisaadha garuu muuziqaa jechuun sirballee miti sirbiif muuziqaan illee adda adda. Sirbi waan biraati muuziqaa waan biraati. Muuziqaa waan meeshaa saniin taphatamee rukuttaa qabatamee waa hedduu keessa darbudha. Sirbi immoo afaanuma qofaan isa jennu saniin yeroo walitti dhufu immoo baay'ee miidhagee muuziqaa jenna. Teekstii isaa miti nuti kan barbaannu walaloo isaa miti. Humna kee kanarratti baasuudhaaf sin dandeessisu kun. Isumayyuu namuma suuraa koo fakkaata maaloo koo hin ta'u wanta akkasii. Steejiin barbaachisaadha namni sirbu akkas miti. Hin fagagiin fagagdees jirta sodaattees jirta. Waan sitti himuu barbaadu baay'ee hojjechuu sirraa eegama. Fedha isaa qabda taanaan bareechi hojjedhu. Waan baay'ee si hafa. Kana sana siin jechuullee rakkisaadha. Bareechi hojjedhu. Ilaaliin qabu sinaa jaamsu. Ilaaliin into jaamuun ilaaliin qabu. Ilaaliin jaamuun sinaa jaamsu. Ilaaliin amma sinken jaamuun into jaamuun malee ilaaliin jaamu. Ilaaliin anje enkan into enkan jedham jaamu. Enkan into jaamuun garuu maraattuun baay'ate akka nuun hin jenne. Fakkaata dhagaa. Fakkaata. Maal gootita? Narraa maraatti. Ilaalii naan jiru. Jaakuun ilaalii naan. Hin ta'u. Torooba. Ana fakkaata. Maal golbaarta? Narraa ni maraatti. Narraa ni maraatti. Ni maraatti dha. Narraa maal toote kun? Nugaa. Eenyu maqaan kee? Tigist. Ayyaana. Tole Tigist. Odoo itti fuftee waan addaatu jira ture? Anyways, wanti adaraa isiniin jedhu dandeettii keessan uffata maraatummaa jalatti martanii ofiin sakaalinaa. Siigalaa wanni jedhu. Dandeettii akka qabdan samaa hubachuu dandeenya. Garuu wanta fiddanii dhuftan keessatti waan dandeettii qabdan san maagnifaay godhee sirriitti waan agarsiisuu danda'u irratti of kennaa. Hoommoo maraatummaa fiddanii dhuftan waan addaa waan laalamuu danda'u waan miira qabu waan achi keessatti dhama qabu tokko fidaa koottaa. So of hin dhoksinaa wantoota akkanaa keessatti please. Hayyee ani yeroo tokko niin aaraawu dandeettii akka qabdu waan mul'atutu jira. Garuu waan dandeessu san haala kamiin yoon hojjedhee sirriitti dandeettiin taatummaan kiyya mul'achuu danda'a jedhiiti sirriitti yaadi dura. Ani carraa gaariin si hafaawaa wanni amma jiru garuu xiqqaasho waan gabbu'aa wayii natti fakkaata. Jabaan gara fuulduraatti waan gaarii waan dhama qabu qopheeffattee akka dhiyaattu abdiin qaba. Carraa gaarii siif haa ta'u.
Sinno gaddim. Barkullaa goon ta'e kanaafan si baqaddeef. Akkana ta'us duraan yoomin hubadhee. Uumamni kee hundumtuu natti jijjiiramanii. Dammanan duraan nyaaddusi akka bishaana gubee. Giimii natti fakkaate yaa uumaa koo. Aannan duraan dhugus. Dhiiga natti fakkaate. Gannamuun barbaada jechuudhaan harkaa si kikaate. Balleessaan kan gooti dhiifama yaa uumaa koo. Dhiifama! Cuubata kee dhiisee nyaatadhaa waa nyaaddeef. Abaara waan ta'e oliif galan kaaddeef. Muka jalan seene si baqachuuf jecha. Muknesi si dhoksuun danda'u dhalaa eeginaan jedheef. Ugguuf gooftaa koo jecha ulfina keef gad jedhe. Fala biraan dhabe uumaa koo. Fala biraan dhabeen tulluu jala seeneef. Tulluunis si dhoksuun danda'u dhalaa jedhe. Ugguuf gooftaa koo jecha ulfina keef gad jedhe. Ana malee gantuuri. Ana malee gantuuri. Cuubata kee dhiisee nyaatadhaa waa nyaadhe. Cuubata kee dhiisee isa naaf kenname. Muudama kee dhiisee isa naaf kenname. Miilaan irra jedheen kan biraatiif game. Wayyoo. Wayyoo yaa uumaa koo cubbuun koo baay'atee maalan saadhaatu. Manaan abbaatiin kaa bineensa na nyaata. Maaloo sababa kootiin samiin ni garroomini. Maaloo sababa kootiin lafti dukkanaa'ini. Madrat nu bachaa Uma sii miti. Tundu bala babu. Shuma ko tundu bala bala lakkaata. Uma ko tokko. Nanduare. Lama. Nagare uma ko jawaladdo. Dace mante. Dace makane. Dace ummata. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyatti bu'aaraa akka jirtan homaa shakkii hin qabnu. Egaa bashannanuurraan dabalateetiniin artistoota egeree aartii keenyaaf abdii ta'anis filachuu hin dagatinaa. Dhaabbileen abbootiin qabeenyaa sagantaa jaalatamaa kana ispoonsar gochuudhaan oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadha. Egaa kana malees sagantaa keenya YouTube chaanaalii keenya Oromiyaa Art Institute Hegeree Talent seenuudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa keenyaan itti bu'aaraa sagantaa keenya itti fufaa. Hegeree Talent waliin turtii gaarii. Hindakuma kana malaman godhaalee asiin artee achiin jaartee ani malaman godhashii dhumaaf akkamitti akkamiidha gadi fudhadhu dhabee ani maalan godha. Engedda namaan ta'e kaleessas namaan ta'e hin dhaqqota naa jedhee nafu kaanan deemetuma malee deemetuma dhaqee waan mashiina barbaadde. Miirumti kun immoo yeroo matti qaqqabee eebee maalumaaf na daalacha. Bashaan. Dhugaa qabdana jalaa diddee dhaqeeti gola san keessatti hafte. Sokkaadha to'anii hirtee suuqa jala goote ani danda'ee kaarran taa'aadha to'atu daddaan dhabee lafa manta. Waan isi haa darbu maal namicha hojii bira fuula duddaa addaan labaata. Maal beekti waan gidiraa kana dubbachuun dadhabdara to'atu.
Naguma. Akkam ati maal jettu? Gosh. Maamee farsuma kee kanan jaaladha farsoo kunoo naannawa kana keessa kan akka farsoo keetiiti kan galaani ooma wanta kana yaada gabaas nan ba'a kunoo bu'aa midhaaminas nan deemaa mati gaafuman gadi ba'e anuu gadi ba'u gaafuman gadi ba'e gaafan dhannam kanuma kee lama naadha ta'u namichi mooyi yaada shootoo natti dubbatiin namichi na qaluudha keessin jiraani maal akkan ta'e hin beeku kinoo dheengadda nagumaan minaa wajjin nyaannee buna wajjin dhugnee aduu kunoo gaafaati eeyyan xaasaa lama minaan natti argattee kunoo naabitii gadi naan hin jenne ani gaafan galu haadhatoo kunoo mataan bala irratti bokokee yoo tana ejjisaa ejja kunoo bofaas hin jedhe maal dubbatti fuulli isaa kunoo fuula eelee sibiila fakkaata maal haadhatoo ani moo aanatu nama biraa laala ara waan nu nan darbu waan nu nan kurtu maal jettin tanti Kaya shaaddaati immoo waan wantaa inni dubbatiin. Meedii haadhatoo ani meekana yeroo tokko jechuudha kan toleeshin jettu sana yaadadha. Waanuma keenya jennee dhumnaa isiin jedha lafa kanarratti. Dubbatiin ijoollee baay'een nan argaa maal farsoon kee kunoo silaa gomboreedha cageedha kunoo arboo jedhaa dhufanii asitti wal ga'uumatii dargaggeessa. Kamiidha? Himaa. Yaada gurbaa bakkee sun taamsanii laalisaa dhagaa eeyye maal jedha anatu sagaagaltuudha abbaa manaa konna jibbee siin jedhe ara maal abbaa manaa kiyarratti waan akkasiimu waan nuna nyaatu darii na nyaattuma akkamitti waan akkasii raawwadha lakkii na jalatti hin kufiin siin jedhe kayi maalogaa kayi waanuma nama shaaddutu amma ani ara waan isaa darbuu waan akkasiimu waan hin barbaadu siin jedha hayla shaaddu anis bee waan masi jaaladhu fa nan dhuga ani reemee nasree malee gara shaaddu kiyyaa daannisaa sunillee midhattii bareedduu dhaabbanni isa kan bareedu embe uffee yoo haasa'ummoo faasaa keessa damuu marrooba siin jedha issoomummaa lasti sabaa miti lapheen kotti arifatte garuu gamaa nasii godhare namichi najjeese raawwatee reeffa foqalee mana kanaa baasa lakke ammaa unan gala ol baata na uffatu waan siyaatu edaa kanaaf na barbaadda samuun lakkuffaa anis gareetan bishaan warrabbati. Eenyu maqaan kee? Ayeetu birruu dhaabiin jedhama. Hedduu bareedaadha. Haalli ittiin waltajjii ittiin fayyadamaa turte, haalli ittiin haasaa turte. Taatummaan maal akka ta'e akkamitti akkasii galeen beeku garuu sirriitti hubattee jirta. Amma xiqqashoo waan siin galin seenaa tokko irratti hundooftee hojjechuutu si hafa jechuudha. Amma taatummaa kan kee qofa kan laalle. Kanaaf immoo baay'ee bareedaadha. Anaan baay'ee na gammachiisee jira. Galatooma. Waan isaan siin jaan immoo dhageeffadhu. Ayeetu baay'ee bareeda. Ciminaan itti deemiiti laalee hojjedhu. Konfidensiin kee kana baay'ee natti tolee isteeji akkatti qabatte akkatti haasofte lafa teesse baay'ee natti toleera. Bravo. Bareeda taatummaan kakkee naa ta'eera aboo ajaa'iba qabdaati. Very natural. Bakka wanna barbaadamu keessa amansiisu taatee argamte. Namuma baadiyyaadha dhufeen seeyani. Dhugaa dubbachuuf. Tariigaa amala jiruuf jireenya keetiin beeku wanna addaan qabu bakka ta'umsuma achi jiru tas dhufee jechuudha. Shakkiin koo maayin amma fuulduraaf taatummaa kana keessatti taateedhuma kana niituma kana fuutee dhufta tana rakkootti ta'a jechuudha. Vaaraayitiin jiraachuu qaba. Sigalee waan ergaa dabarsuu danda'u kaarakteri amma fidee dhuftee tanaan sirriitti hojjetan. Dorgommiif garuu sirriitti bal'isi yaadis koppii kana keessaa baheeti. Tole gabaadha. Ayeetu riigni farsoo sirra jira kaffalii bahe. Nyaatuma dhugdaa haa ta'u. Oduun kaffaliin baate.
Maqaan keenya? Bashaatuun jedhama. Bashaatuu. Bishooftuurra. Bashaatuu Bishooftuu. Bareeda wanni dhiyeessite. Walaloo amala taasummaatiin perform godhuun akkanatti. Walalummaa isaa nu daggachiisuu isaa jaaladheera. Akka marsaa jalqabaatti wanni dhiyeessite madaala fuulduraaf qabiyyee dhiyeessituuf waan fiddee dhuftuuf sirriitti xiyyeeffatu. Tokkeen. Bashaatu har'a boochee sadarkaa tokkorra geesseerta. Bakka boochaan hundumaa boochaan fixxe. Iyyitee fixxe. Kanaaf sagaleen kee kan nu jennu. Waliin baanee waliin dhaqnee gara sin dhaqnee jechuudha. Ati amma boocheetuma walaloo kammoo akkamitti akkan sana jechoota sana nutti muudha boochee malee akkaataatti ol kaasanii gadi ba'anii sirriitti onnoo hin jenne gara fuulduraatti immoo kofaltee yookaan kofalchistee yookaan odeensi nama si ilaalu kofalchistee akkamitti akka itti dorgommii keessa baatu sirriitti ilaalu. Kan si duuba jiran baay'ee cimootu jira. Har'aaf marsaa tokkoffaadhaaf carraa gaarii siif haa ta'u. Bashaatu galatoomii carraa gaariin siif haa ta'u. Jireenyaan jiraachuu barbaadu. Jireenya sirrii ta'e jiraadhee darbuun barbaada. Kanaaf jiraachuuf immoo waan an gochuun narra jiru hundumaa godhee jiraachuutu naaf ta'a jedhee yaada. Kun birriin ani barbaadu birriin barbaada ture. Birriin qabu immoo maalirratti kan argadha waan jedhamu taa'ee yaadee uffata sirrii jireenya sirrii jiraachuutu narra hidhadhee yaada. Kanaaf amma kaasee jireenya jiraachuu jalqabu jireenya gaarii ta'e jiraadhee darbuun barbaada jechuudhaan an ofii kooti. Kanarraa kan ka'e amma yoo maal hojjedhan jiraadha isa jedhamuuf hojii kanneen akka guddachuu danda'u hojiin hojjechuu danda'u hojjedhee ka'ee yaalee tan jiraachuu danda'u narra jira. Sababni isaa nan guddadhee yaada birrii ta'uu qaba an birriin barbaada jireenyi koo birrii barbaada namummaan koo kun birrii barbaada uffachuuf birrii na barbaachisa. Kanaaf jecha hojiin barbaachisu hojjedhee jiraachuun barbaada. Sababni isaa immoo birriin eessa argama isa jedhamuuf lafan argamu amma yaalii gochuutu narra jira jechuudha. Yoon humnaan hin argama yoo ta'e cabsee itti galee jiraachuun barbaada. Yoo immoo akkaataa na danda'ametti cabsuudhaaf immoo ka'ee itti fufee jiraachuu nan barbaada waan ta'eef mana tokko yoon cabsu barbaada humna na barbaachisa. Humni koo immoo akkam narraa deema yoo ta'e ka'ee mana cabsee fuudhee jiraachuutu narra jira jechuudha. Kanaaf jireenya barbaada waan ta'eef amma kiisii koo guuttadhee jiraachuutu. Fageenyaan adooweef malee si aduunis ni haadha koo maaliin godhaa garuu fageenyaa taamaatu nagaan ta'i fageenyaan adooweef malee si aduunis deesse koo maaliin godhaa garuu fageenyaa taamaatu nagaan ta'i rakkattuu si rabbii jira. Beeloftuu sobsii ta'i ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini rakkattuu si rabbii jira dheebottuu sobsii ta'i ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini fageenyaan adooweef malee si yaaduunis ni haadha koo maaliin godhaa garuu. Fageenyaa taamaatu nagaan ta'i imimmaan kee gaafasii yemmuu na gaggeessitu deessee guddiftee na dhaabde haadha koo tamsii ta'u imimmaan kee gaafasii yemmuu na gaggeessitu deessee guddiftee na dhaabde haadha koo kamsii ta'u fageenyaan adooweef malee. Si yaaduunis ni haadha koo maaliin godhaa garuu fageenyaa taamaatu nagaan ta'i bifa ijoollummaa keetii na guddisuudhaaf fittee bifa ijoollummaa keetii na guddisuudhaaf fittee.
kan biraa nu dhageessime. In sodaatiin baay'ee sodaatteetta sagaleen kee dhaga'amu. Mee bareechiti. Dorgommiidhaaf dhuftee miti dirqama keeti. Bareechiti waa tokko sun sodaatiin hojjedhu. Bakkan bultee jedhu nagaan koo yaachisee moo buluu kootilaa kan nagaafachiisee moo buluu kootilaa kan nagaafachiisee bulee nagaa miti nagaa maaltu jira eegaan lammii dhabee abdii maalan jira. Jira gubachaa ani sobboleessa du'aati du'an eeggachaa jira. Diduunsaa dhugaadha maaf diddeen gaaffiidha yoom wallaalee garaan kee dhugaasa beeka keessi kee obboleessa koo lammii kee maaf galaafattaa dhokee obboleessa koo lammii kee maaf galaafattee haa dhokee. Akkan taane ta'e kan keenya kuni alagaan dhaabbate. Yeedaloodhaaf gatiin kennitu akkuma barbaadde sirbitu. Kun immoo dogoggora guddaadha. Sirba isa lammaffaa isa kaasuun barbaadu. Sodaatteertas yaada biraa dhaga'ee. Tokkotti dabalee. Mee yaada biraa dhaga'ee dura. Anis waan haaraa qabu kabbe carraa gaarii. Wayyo, ta'u. Amma maannaan jedhe. Amma maannaan jedhe. Naan dhufa. Ijoollee keenya waliin guddifanna naan jedhe. Amma ijoollee keenya waliin guddifanna naan jedhe. Amma numatti maal ta'e? Amma numatti maaltu isa tuqe? Biyyatu caala. Lammiitu caala. Osoo niin deemin jedhuuni. Osoo niin deemin jedhu maaloo. Tole egaa. Ati lammiidha jettee na biraa deemte. Biyya jettee na biraa deemte. Biyyi sun. Lammiin sun. Naa guddistanii. Ijoollee koo naa guddistanii. Ani maaliif jedhee tan nyaachisa? Maal hojjedhee? Hojii kamiinan hojjedhee? Maal hojjedhee isaa? Egaa lammiidha jedhee deemeera. Biyya jedheetis deemeera. Egaa naa guddisa. Lammii ijoollee koo naa guddisa. Naa guddisa. Tegasist dandeettii kee amma ta'e hubachuu danda'eera. Kennaa akka qabdu argeera. Yaadni fiddee dhuftee garuu si daangesseera. Boo'a qofa ta'e miirri ati nutti agarsiistu. San keessatti miirota adda addaa akka arginuuf hojii carraa si uumuu danda'u irratti xiyyeeffadhu fuulduraaf. Humna cimaa qabda. Dandeettiin kee gaariidha. Garuu waasi hafu wanti tokko jira. Taphachuudhaaf yookaan immoo dandeettii kee humna si keessa jiru sirriitti mul'achaa jira. Humna guddaa of keessaa qabda. Waan gara fuulduraatiif fuuldurri kee ifa beekamaadha. Garuu sirriitti gara fuulduraatitti wal dorgommii cimaa keessa jirta. Waan akkasiitti miti dorgommii hedduudhaaf namoonni kan dhufanii fi kan argine cimiitii hojjedhu anaaf har'aa waan jedhu bareeda. Bareeda akka sadarkaa kanatti jechuun akka marsaa kanaaf bareedaadha. Kanaafuu miira san sirriitti fuulduraaf hoggaa dhuftu adda babaasiiti sirriitti shaakalee hootu carraa gaariin siif hawu. Abbaan koo durgoota. Guyyaa bakka hojii isaa walii galgala gaafa irribaaf manatti galu. Jireenya koof kan naa ta'u gorsa haa ta'u barumsa. Waa lama gurra nan busirra fe'ee.
ganama soggaa kan itti guyyaa koo moodhee ol jechoota jajjabinaa galaa godhee nageeggeessu. Aadaa fi seenaa, duudhaa fi safuu Oromoo barsiisaa na guddise. Amma garuu abbaan koo sana. Abbaan koo sana miti na duraa jijjiiraniiru. Abbaan koo eenyummaa isaa ganamaa kaayyoo isaa. Abjuu isaa mul'ata isaa teessumaan gayyare. Abbaan koo isa kaleessaa miti. Isa durii miti abbaan koo. Anarra isa beekti jedhee. Abbaan koo inni duraa jijjiirame miti jedhee kanan gaafate. Eeyyee. Eenyummaa isaa durii jijjiirame qaama namummaa isaa qofatu iddoo jira danda'ame. Abbaan qaama namummaa isaatti maal godhan? Osoo qaama namummaa isaa miidhamee eenyummaa isaa iddootti naaf heerate. Gootni silaa qaama namummaa isaa itti dhabe. Itti naafatee itti cabe. Itti du'e. Eenyummaa isaa iddootti tikfata ture. Anaa waa'ee qaama namummaa isaa yoomnedha. Eenyummaa abbaa kooti kanan iddoottidha. Eenyummaa abbaa kooti kanan iddoottidha. Amma abbaan koo seenaa barsiisaa na guddise dagate. Eenyummaa isaa barsiisaa na guddise dagate. Teessoo isaa faangoosa. Miindaa isaa durgoosaa qofa kan inni beeku. Abbaan koo mul'ata dhalootaa walitti qabe barcuma irra dhaabbatee taa'e kanaa wajjin mana tokko keessa jiraachuu hin danda'u. Gonkumaa hin danda'u. Mana ilmiin guute kana keessa jiraachuu hin danda'u. Inumayyuu mana sababa muudamaa abbaa koof nu kenname kana keessa gonkumaa jiraachuu hin danda'u. Harmeen illee dura kiyyootti galte gaafa rakkina keessattis gaddaaf gammachuu hundumaa keessattis hin buusu si dhiisee na deemu itti abbaa koo wajjin waadaatti galu. Obboloota koo sanaaf wayyoo galu. Amma iji isaanii banamee fi eenyummaa abbaa koo sirriitti madaaluu danda'anitti haa jiraatan. Ani garuu kana booda isaa wajjin mana tokko keessa jiraachuu hin danda'u. Ibamaana. Armeen ibamee soosii jaalladhu. Abbaa kootti jaallattu karaa wajjin mana tokko keessa jiraachuu waan hin dandeenye. Ibamaana. Armeen ibama. Garuu kana booda anaaf abbaa koo gidduutti waraana kallattiitu ta'a. Fuulaaf fuulleetti waraanatu anaaf abbaa koo gidduutti ta'a. Lola sana booddee immoo abbaan moo jilbeenfatee harka isaa kaasee gaafa kennatu. Abbaan moo immoo asii jira jedhee faajii isaa ol qabatee dhugaa mul'isa. Dammee koodaa beetoo hoora dammee koodaa beetoo hoora kumkumme yoona yoona kumkumme yoona yoona dammee koodaa beetoo hoora dammee koodaa beetoo hoora kumkumme yoona yoona kumkumme yoona yoona hurrumsituu diibbee dammeetuu taqaama daarii rundumsituu silka dammee qananiisa taale qananiisuun taala dammee boontura badooraa. Loosha soora baartee dammee waatsiin abbaa booraa. Seeseeqii kokkolfi tumaal kan kenna argaa yaa boonsitu oofi. Margee yaadama argaa boontuun tala biyyaa. Si qalbiina yaakkaa tattaabachuu yaadame kumkumme yoona kaa tattaabachuu yaantaloo. Kumkumme yoona kaa dammee koodaa beetoo hoora dammee koodaa beetoo hoora kumkumme yoona yoona kumkumme yoona yoona dammee koodaa beetoo hoora dammee koodaa beetoo hoora kumkumme yoona yoona kumkumme yoona yoona horii dallaatoofne dammee yemmuu sirbaa dhufnu akka aadaa biyyaatti dammee yemmuu wal facciifnu gamanaa gamaasii dammee yemmuu itti weeddifnu. Baay'iseen gamaa daantaloo yemmuu darginu mana keessan booroo iddoo gombii saalaa gama sana teenye muka guddaa jaalaa yoo guddisuuf taate aadaa abbootii keenya sirba teenya finneen taloo
dhaqnee qabduu teenyaa sirba teenya finnee dammee dhaqnee qabduu teenyaa dammee koo daabeetoo hoora dammee koo daabeetoo hoora kumkum yoona yoona kumkumme yoona yoona dammee koo daabeetoo hoora dammee koo daabeetoo hoora kumkumme yoona yoona kumkumme yoona yoona yaa garbuu salaalee dammee yaasa bishaan gubbaa yaa mucaa magaalee dammee yaashee gimbii gubbaa mataa kee gadfiilii dammee garii faaqee toshaa maqaa keenatti miintaloo garii waameen obsaa yemmuu ittiin sirbitu daabee kee facaafti dhiilamaan gidduu kolfaa basa gootee kumkummee sirbita dibbee kee rukuttee osoon hin yaadatu taloo qalbii koo na fuute ootuun hin yaadatu dammee qalbii koo na fuute dammee koo daabeetoo hoora dammee koo daabeetoo hoora kumkumme yoona yoona 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 abba baabbisuu abba baabbisuu Asfish sodaatteetta garuu akkan sodaanne ta'uu barbaada artamne abba baabbishuu jette adhufu gaariidha maalin sirriitti arge beektaa akka ijoollee fi burraaqaa jirtu wayi waan akkasii keessa jirta waggaan kee meeqa kanaaf ikaa kara ijoollummaa saniitti si keessa si jalaa deemaa jirti gaariidha wanta ati qabdu amma ammaatti garuu riitmii isa jennu saniin yookiin rukuttaa keessayyuu si faana deemaan ture gaariidha homaan jedhu jara kaan irraa naa wayyita si galee siif galeera rukuttaan sun gaariidha rukuttaa keessa iddoo tokko tokko hin baata nimmoo sirra agaruu kanarratti immoo dhumarratti maal goote moduleeshin isa jallu sana iskeelii tokkorraa kara iskeelii tokkootti achitti galtee kan mataa keetiis jechaa turte innis akkadha hin ta'u iskeelii dhuma irratti jalqabeen isuma weellisaan sun irratti xumureen xumuruu qabda kana kanatti yaadii bareechii dhaggeeffadhu gurra barbaachisa muuziqaan bareechii dhaggeeffadhu deemuu dandeessa jedhee yaada carraa gaarii siif ta'u. Wanti dabalu hin jiru garuu jidduu jidduutti iskeeliin haala sirbaa turte humna illee hin qabu sagaleen kee humna dabaluu qabda humni barbaachisaadha murteessaadhas muuziqaa keessatti humna dabaluu qabda yeedaloollee daddabalteerta gara xumura irratti jechuudha kun sirrii miti bareechuun waanuma jiru garuu waan hin taane immoo itti dabaluun sirrii miti sirbichi bareeda hawwataadhas abba baabbishuun wallisaa cimaadha kanaafuu isa kanarratti xiyyeeffadhu iskeeliin halan sirbiin gurraaf namatti hin tolu waan ta'eef ishii galatoomi. Ormi biyyaa bahe biyya ormaa jiru hin bokkisuu numa barooda. Tu maal kan keena argaa yaa boonsitu ofii margee yaada marga. Harmi abbaan koo eessa deeme abbaan koo bakka dhaqe beekta. Ano fakkaata? Ano fakkaata? Maayinni uumamni hunduu biratti jijjiiramaa jira. Mee farsuma kee kanan jaaladha farsoo kunoo naannawa. Si of cinaa dhaabee waan dhoobure. Amma dhumatti maal ta'e? Amma dhumatti maaltu isa tuqe? Abbaa kootu jaallatu karaa hojii mana tokko keessa jiraachuu waan hin dandeenye. Tole gaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma yeroo ta'e sagantaa har'aaf qabannee dhiyaannee kanuma irratti goolabne torbeedhaaf beellama qabachuudhaaf dirqamnee jirra. Egaa nama torbee nu haa taasisu dorgomtoonni milkooftan baga gammaddan dorgomtoonni milkaa'an immoo sirritti shaakalaa dhaamsa yeroo kenna hundaati. Egaa torbeetti aanu dorgomtoota marsaa tokkoffaa torbee torbaffaa qabanneetiin keessaniif dhiyaannu ta'a. Hangasitti horaa bulaa deebanaa egereen keessanaa milkaa'u.